Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaha isinin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Teknoolojii bakka suma Oromoo Samsung tutorial irratti na hordoftan jechuudha. Egaa har'a appilikeeshinii baay'ee meeshaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee moobaayila keenyaaf barbaachisaa kan ta'edha. Hundi keessanuu akka moobaayila keessan irratti buufattanii itti fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Egaa faayidaan isaa maali kan jedhuuf faayidaan appilikeeshiniin kun nuuf qabu moobaayila keenya hattuun akka nu jalaa hin hanneef of eeggannoo nuuf ta'a jechuudha. Keessafuu warroota amma hattuun moobaayila isaanii jalaa hattuuf hedduun fayyada jedheen yaada jechuudha. Fakkeenyaaf moobaayila keenya bakka garaagaraa yogguu deemne chaarjarii irra godhuu ni dandeenya. Hattuus tahee namoonni adda addaadha eeyyama keenya malee chaarjarii irraa baasuu ni danda'u. Garuu appilikeeshinii kana fayyadamne moobaayilli keenya chaarjarii irraa kan baafamu yoo tahe sagalee baay'ee ol aanaa tahee dhiyyaa jechuudha. Yogguu sagalee baay'ee olaanaa taheen iyyee sagalee san gadi qabuus tahee dhaabuu hin danda'an jechuudha. Koodii isaan gaafata. Koodii san ammoo nutu irratti hidhataa jechuudha. Faayidaan inni lammataa kan inni nuuf qabu moobaayila keenya bakka garaagaraa yogguu deemnus tahee fakkeenyaaf yogguu rafnu fa'aa of bira kaahuu ni dandeenya jechuudha. Appilikeeshiniin kun moobaayila keenya kan nuti of bira keenyessan eeyyama keenya malee yoo harkaan tuqame yookaan bakka nuti keenyee rafne sanii yookaan sassoobu taate sagalee baay'ee olaanaa taheen akka moobaayilli keenya iyyuu taasisaa jechuudha. Faayidaan inni biraa kan inni nuuf qabu bakka garaagaraa deemuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bakka namoonni itti baay'atan bakka akka gabayaa fa'aa dhaquu ni dandeenya. Bakka akkasii kashalabbeen hattoonni hin dhabaman jechuudha. Kan kiisima keessaa moobaayila nama fuudhanii garuu appilikeeshiniin kun moobaayila keenya kan nuti kiisii keenya keessa kaahanne yoo harkaan qabame kan kiisii baafamu taate akka inni iyyuu taasisaa jechuudha. Egaa appilikeeshiniin kun baay'ee gaarii jedheetiin yaada. Jalqaba akkaataa isa itti buufattaniin isin agarsiisa jechuudha. Sanbooda akkaataa itti fayyadama isaatis waliin ilaalla jechuudha. Egaa appilikeeshinicha buufachuuf liinkii kana isin barbaachisa jechuudha. Liinkiin kun viidiyoo amma warroonni feesbuuk irratti daawwachaa jirtaniif viidiyoo kanaa olii jira jechuudha liinkiin kun. Isa irratti ni tuqxu. Sanbooda yuutuub irratti tuqxu jechuudha. Itti aansuudhaan gara yuutuub chaanaalii Oromoo Samsung isin fida jechuudha. Jalqaba chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gootu. Sanbooda sitti diskiripshin jedhamtu jechuudha. Xiyya xiqqoo gadi agarsiiftu tana ni tuqtu. Itti aansuudhaan liinkiin appilikeeshinichaa as jira jechuudha. Isa irratti ni tuqtu. Yogguu isa irratti tuqxan haala kanaan pileestoorii irratti tuquudhaan keessa seentanii daawunlood godhattu jechuudha. Egaa efa appilikeeshinicha daawunlood gootanii xumurtanii booda haala kanaanii moobaayila keessan irratti isiniif bu'a jechuudha. Amma keessa seenetti itti fayyadama isaa waliin ilaala jechuudha. Efa buufattanii xumurtanii booda ni banattu. Yogguu banatan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Kan jalqabarra jiru kun charger detection mode kan jedhu kun moobaayilli keenya eeyyama keenya malee chaarjarii nuti irra goone irra kan baafamu yoo taate akka inni iyyuu taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa irratti ni tuqna. Amma moobaayilli kee chaarjarii irra waan hin jirreef chaarjarii irra keenyati jechuudha. Fakkeenyaaf chaarjarii irra haa kaafu. Egaa akkuma agartan moobaayilli kiyya chaarjeriin irra kaahamee jira jechuudha. Sanbooda bakka charger detection mode jedhu kana ni tuqna. Yogguu isa tuqne okay jennaan jechuudha. Sanbooda haala kanaan nu fide jechuudha. Amma nuti yeroo jalqabaatiif aappii kana fayyadamaa waan jirruuf koodii itti godhuu barbaade jechuudha. Paaternii fi piin koodii keessaa kan barbaadan ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf ammani paaternii yaa filadhu. Sanbooda koodii barbaadan itti galchitu. Itti aansuun koontiinuu jettiin. Ammallee isuma san irra deebitanii galchitu. Dhuma irratti confirm kan jedhu kana tuqtan jechuudha. Egaa amma koodiidhaan hidhannee jira jechuudha. Moobaayilli keenya amma chaarjarii irraa akkuma inni jirutti bakka charger detection mode jedhu kana ni tuqna.
amma activate tahee jira jechuudha. Amma akkuma gartan chaarjeriin itti deemutti jira. Yoo chaarjeriin kun kan irraa baafamu taate ni iyyaa jechuudha. Sagalee iyya san gadi qabuus hin danda'an jechuudha. Yookaan dhaabuus hin danda'an. Koodii isaan gaafata. Koodii sana immoo nutu irratti hidhate jechuudha. Fakkeenyaaf amma chaarjerii irraa haa baasu. Akkuma amma gartan yogguu inni iyyisan chaarjerii irraa yogguu nan baase jechuudha. Koodii na gaafata jechuudha. Koodii san itti naqu malee sagalee kana dhaabuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf warroonni mobaayila keenya eeyyama keenya malee chaarjerii irraa baasanii fuudhan koodii san waan hin beekneef dhaabuu hin danda'ani. Nuti naannoo san yoo jiraanne irra gahuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu motion detection mode kan jedhu kana inni kun ammoo mobaayilli keenya bakka nuti keenye eeyyama keenya malee kan sassoohu yoo taate akka inni iyyuu taasisaa jechuudha. Isa irrattis yeroo tokko yogguu tuqne haala kanas secondii 5 eegnaa jechuudha. San booda activate tahaa jechuudha. Amma innis activate tahee waan jiruuf mobaayila keenya lafa keenyee yoo biraa rafne yookaan ofuma bira keenya namoonni eeyyama keenya malee bakka nuti keenya sanii kan fuudhan yoo taate achumatti irratti iyya jechuudha. San booda akkuma jalqaba gartan dhaabuudhaaf koodii isaan gaafata jechuudha. Egaa inni itti aanu proximity detection mode kan jedhu kana jechuudha. Inni kun baay'ee barbaachisaa kan ta'e akkuma beekamu mobaayila keenya yeroo ammaa kiisa keenya keessatti deemannaa kiisa keenya keessaa kan bahu yoo taate jechuudha. Eeyyama keenya malee hattuun nu duubaan dhuftee kiisa keenya baasuuf yaalii yoo goote akkuma inni harkaan tuqeen akka irratti iyyuu taasisa jechuudha. Isa kanas yogguu mobaayila keessan kaatuuf kaatan isa irratti tuquudhaan san booda appilikeeshinii kana keessaa baatanii ifa mobaayilaa dhaamsitanii jechuudha. Garuu jalqaba activate tahuu isaa hubachuu qabdu jechuudha. Haala kanaan yogguu tuqtan secondii 5 ni eegdu. Haala kanaan yogguu inni activate tahe as keessaa baatanii ifa dhaamsitanii kiisii keessa kaa'attu jechuudha. San booda eeyyama keessan malee yookaan kiisa keessaa baafamuuf yaalame ni iyyaa jechuudha. Egaa kana fakkaata keessafuu inni lammaffaan kun hedduu barbaachisaadha. Mobaayila qofaaf osoo hin tahin boorsaa maallaqa itti qabannullee nuuf eeguu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf mobaayila keessan yogguu raftan of bira keessanii ni raftu. Boorsaa maallaqaa mobaayila jala gootaniiti mobaayila gubbarraan gootan jechuudha. Namni tokko yookaan hattuun dhufee boorsaa san mobaayila jalaa fuudhuuf yoo jedhe mobaayilli sassoohu qabaa jechuudha. Yogguu mobaayilli sassoohu akka inni iyyuu taasisa jechuudha. Kanaaf akka irraa fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee bareedaa ta'edha. Waan na hordoftaniif galatooma nagaan tura.